Hello. Ana kana keessatti eeguu isaa saddeet irraa eegalee hanga har'aatti hanga isaa ammaa kanatti rasaasni tumamaa jira. Namoonni ammaan tana ana kana keessa qofatti yoo kan du'aa jiru jechuudha. Uummanni naannoo kanatti hedduu rasaasaan tumaa jira. Keessattuu adda bilisummaa bakka jedhamtu keessatti ammatti jechuudha namoonni sadii kan du'an biyya har'aan tanaa qofa keessatti. Akkasuma magaalaa kana keessatti magaalaa Malkaaraafuu keessatti illee namni tokko dhahamee eegee booda lubbuu isaa darbee jira marraan tanaa kana. Waraanni immoo yeroo ammaan tanaa kana magaalattii rasaasaan goolaa jira. Egaa halkan isaa saddeet irraa qabe hanga isaa ammaan tanaa kanatti illee waraanni kan rasaasa tumaa jiru jechuudha. Hanga yeroo ammaatti illee reefuun tana garuu akka magaalaa waan gadhiisanii fakkaatu. Ammaaf garuu immoo haalli aanaa kana keessa deemaa jiru haala yaachisaadha. Lubbuun namaa immoo lubbuu sareellee hanqattee jirti. Ammatti garuu mootummaan kun gaafii uummanni Oromoo gaafatu deebisuu caalaa gara jabeenyummaadhaan tarkaanfii abboota isaa irraa asiin dura fudhate uummata irratti fudhachuu keessee itti fufee jira. Kanaafuu qabsoon har'a eegalte jabaattee akka itti fufti jechuun barbaada. Galatoomaa. Hayyee hedduu galatoomii yoo itti dabaltee asumaan qeerroo Oromoo naannoo biraaf jiran hunduma gara biraatti dhufee gara sittan darbaa dhiifama sittan deebi'a gaa. Hello. Hello Muhammad Dindin jedhama Kombolcha irraa dabola. Hayyee. Godina Argeedhaa magaalaa Kombolchaatti jaartan gaaffitti irraa kaasee rasaasni tumamaa jira. Hayyee. Yeroo ammaa kanatti namoota sadiitu adda bilisummaa tiraan sadii akkasuma Malkaaraafuu keessatti illee nama lama jira. Hello nan dhagaa itti fufin dhaabini. Malkaaraafuu keessatti illee nama lama jira. Hanga ammaatti waraanni magaalaa keessa guutee makkalaakiyanii fi poolisiileen magaalaa sanii jechuudha. Bakka sottamaa jiran halkan waljeetii kaasee hanga ammaatti jechuudha. Iddoo haalli jiru baay'ee addeessaadha. Namoonni irratti namaa iddoo darbamee jira. Kollejii darbanii bakka naannummaan gargarii ilaalee jiru. Hanga dubartoonni illee dhumaa jiran jechuudha. Egaa hedduu galatoomii fixanii natti fakkaata. Egaa haalli yeroo ammaa kana Oromiyaa keessa jiru yaachisaa akka ta'edha. Gaaffiin Oromoo deebisuurra gaaffii gara qawweetti kaachuu waraanaan nu dursisuutu mul'ata jedhu. Hello. Itti fufaa Oromiyaa irraa akka ta'e nagalaa itti fufaa. Godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Walisoo ganda Diilallaa irraa isinii bilbilaa jira. Hayyee Diilallaan Amboo xiqqoo jedhamti itti fufaa. Amboo xiqqoo jedhamti anis achuma kana qeerroon keenya taa'ee jira. Aanaa Walisoo irraa poolisiin humna gabrooffataa mootummaa kana gadi nutti dhiisee manarratti nu eegaa jira. Isa kan akka miidiyaa neetwoorkiidhaan qilleensa irra nu oolchitan hin barbaanna. Kanarraan kan hafe qeerroon haa jira baay'een keenya. Baadiyyaa keessallee baqannee jirra. Manatti nu eegaa jiru. Humna waraanaatiin konkolaataa tokkodha. Ganama nu deeggaranii Oromiyaa poolisiin illee caccabsanii jiru. Isa kanallee akkatti suurallee kaafachuu dandeenyu hin arganne. Isaan kaan immoo nu rukutuudhaafis taargeettiidhumaan kan isaan nurratti dhukaasaa turanii. Kanaaf qeerroo keenyaniin jabaadhaa hin sodaatinaa tokkoyyuu hin fudhannes Hacaaluu bira deemna yoo jiraannes immoo Jawaarin bira deemna jettanii isa kana qilleensa irra kan oolchitanii isiniin jechuu barbaada. Hedduu galatoomii Shawaa Kibba Lixaa Walisoo magaalaa Diilallaa irraa magaalaan Diilallaa yeroo baay'ee fincila adeemsifamu keessatti Oromiyaa Amboo xiqqoo jedhamti. Hello. Cite natti fakkaata. Egaa amma ammaatti kan dhagaa haati jirtanii iddoo hundumaatti Harargee irraayis gara Shawaa Kibba Lixaa. Hello. Itti fufii. Ayyee godina Harargee ba'aa magaalaa Wadaayiraan isinii bilbilaa jira.
Hayyee. Yaanni xiyyoonni ni jechuu fedhu. Hayyee itti fufi addaan hin kutiniiti si dhageenya. Hayyee qabsoon teenya hanga Jawaar irraa eegalee hidhamtoonni siyaasaa hundinuu nu baanitti adda dhaabbachuu hin qabdu akka nama Oromoo tokkootti sablamoota biraatii wajjin nuti diinummaa wayii takkallee walirraa hin qabnu nama hundaa wajjinuu tokko ta'anii dhaabbannee qabsoo teenya finiinsinee akkasitti hidhamtoota keenya hundaa waafachuu qabna akka walaa hidhaa sanitti fakkeenya silaa namni nurraa fudhachuu qabu nuti namarra laallachuu hin qabnu amma keessatti namni nurra laallatee hooggantoota isaanii akka uummanni Oromoo falmatee tokko ta'e hooggantoota isaanii gabbaafatuun jaa inni lammaffaa kana jechuu barbaadu akka amma fakkeenyaaf magaalaa keenyaatti nama meeqaa guyyaa irraatii fi halee hedduu nurraa wareegame saniifuu isin jala deemtanii ragaa qulqulluu wajjin sassaabdanii nama kana galmee seenaa dura nu ol kaa'uu qabdanii guyyaa tokkoof nu fayyaduun ooluu jechuu barbaadaa galatooma. Hedduu galatoomii awwadaa irraa kan bilbilte awwadaa keessatti hello namni biraas seenee jira hello. Hello akkam jirta mee itti fufi si dhagaa jirra. Ayyee godina Harargee lixaa aanaa bro magaalaa Galamsorraa. Hayyee magaalaa Galamsorraa itti fufi si dhageenya. Magaalaa Galamsoo akkasumatti bakka mormii irraan tan ammaan tana haalaan jirti geejjibnis bakka sagaleetu addaan cite egaa sababaan neetwoorkitiin ta'a amma isa deebi'ee ta'e nama biraa dhufe ta'e hello. Hello dhagaatii jirra itti fufi. Hello nu dhageessa. Ayyee egaa neetwoorkiin biyya keessa baay'ee rakkisaa akka ta'e anu nan beeka. Hello eenyu jedhu mee itti fufaa yoo nu dhageessa taatan. Egaa rakkinni amma yeroo warri biyya alaa tokko gara kiyyatti bilbilaa jirtu warri miseenjeriidhanis bilbiltanii keessattuu telefoona keenyan otoo nu bilbiltanii gaariidhaan jedha hello. Hin dhageenya itti fufi. Hello. Okay, rakkina networkiti. Hello, sitti dhaga'ama? Hayyee haa ta'u gaa amma ammaatti kan nun jedhaa jiranii Faraan Abdulsalaam yoo nu ayyame gara Asabootirraa natti bilbilaati jiru. Warra Asaboote nu turaati. Hello. Bilbila hedduutu seenaa jira garuu sababa neetwoorkitiin adda harkaa ciccitaa akka jiru kan natti mul'ataa jiru. Faraan jidduutti hojii teeknikaa kan sirraan fudhannee nama Asabooti natti deddeebi'ee natti bilbila jiru qeerroon Asabooti. Hello itti fufime. Nagaadha. Hello. Jedhi itti fufi si dhagaa jirra. Guyyaarraa magaalaa Asabootitti namoota nurraa wareegamee fi namoota baay'een sammadaanii hospitaala jiranis ni jirani. Ayyee. Namoota sadii kan nurraa gambattii nama Adam jedhamuu fi obbo Murteessaa Aliyyi fi maatii jennaan dhufuu namoota jedhamu qeerroo manumatti seenuudhaan poolisiin Oromiyaa Ashannaa fi nama jedhamu nurraa lubbuun namoota sadii wareegamee jira. Gambattii namoota baay'ee nama dhahamee mana yaalaa jiru. Ano hospitaala Sara Godina Harargee lixaa hospitaala dhiyootti gaggeeffamanii jira. Hospitaala namoota baay'eedha.
ammaaf maqaan isa osoo hin qulqullaa'in jiru hedduu dhahamee jira. Magaalaan Asaboota irraa haalaan achisaa keessa jira. Asumaan carraa kanatti fayyadameeti qeerroo Oromootiif uummata Oromootiin maal jetta? Qeerroo Oromootiif uummata Oromootiin waliigaltee lubbuun har'a guyyaa har'aa fakkeenyaaf akka Oromiyaatti illee namoota baay'ee magaalaa Abuudaa fi kan kana fakkaatan hedduu bakkeetti namni wareegamaa jira. Wareegamni dhiigni qeerroo dhangala'e kun immoo akkuma ammaan dura qabsoo tana itti wareegamanii lubbuu itti deemanii lafa itti dabanii obbo Lammaa Magarsaa harka kaanii Lammaan karaa sirna amma nama nyaataa kana Abiyyi Ahmed dabarse qabsoo kana immoo akka duraanii sanitti wareegamte kun aarsaan kafalamee qabsoo tana micciiramee bilisummaa duraanii mootummaa abbaa irree kana uffisuudhaaf dhiigni dhangala'ee kun aarsaa ta'uu qaba. Qabsoon itti fufuu qaba. Haaluma kanaan injifannoon itti fufuu qaba. Dhiigni dhangala'ee fi kun haamilee cabsee duuba nu deebisuu hin qabu. Sirna nama nyaataa kana mootummaa kana tokkummaa wantiidhaan namoota horaa dhumaniif immoo jajjabina maatii isaanii jajjabina hawwinaan. Hedduu galatoomii qeerroo magaalaa Asabootirraa egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya bilbila biyyaa fuudhaa jirra. Hello dhagaa akkamii itti fufii dhagaa jirra? Ayyee baay'ee galatoomaa baga rabbii bineensa kana biraallee asii baase jedha. Shaashamannee irraa bilbila oolmaadha. Shaashamanneen keessa oolchee tokko sitti himuuf fi ka hasaasaa walitti qabeetan yaada qaburraa si ibsaa. Wantoonni har'a jiran guutumaan guututti injifannoo irra baay'ee gaarii. Wanti har'a hojjetaa oollee baay'ee gaarii jechuun qeerroo Oromoo baay'ee ittiin booneerra. Baay'een boonseerallee galanni Jawaariif malu kana caala garuu wanta dhagoonillee baay'ee gaariidha. Kana caalaa itti cinnee itti fuufnaa Jawaarii keenya hin baafannaa hanga Jawaar achi jirutti wareegama kafaluu qabnu hin kafalla. Kanaaf qeerroo Oromoo irra caalatti daandiiwwan karaa Shaashamannee gara hawaasaa geessan sirriitti ijoolleen qeerroon togaa baatanii cufuu qabdanii galgala kana hojii guddaa hojii boonsaa boruuf kaadha keessa oolle boruuf akka barumsa nu ta'utti itti fufuu qabna jedhaa. Jawaarii keenya yaadadhaa bineensa harka jira akka nadhii gammadaa nu godhanii gubata keessa jira salphina keessa jira adhaayyuu akka mataa isaa hiikkatu gooneerraa bor kana caalaa godhuu qabna jedhaa. Baay'ee galatoomaa kaafa qeerroon biraatti carraa kennaa ulfaadha. Hayyee hedduu galatoomii Shaashamannee irraa egaa Jawaar hidhamee warri kaanis hidhamee qeerroon bittinnaa'e jedhamee ture. Hello. Hayyee waan haasaa jirru kanatti itti fufa telefoonni hin cite. Egaa warri mootummaa qeerroon addaan hiramtee qeerroon bittinnaa'e qeerroon humna hin qabdu Jawaar irraa fi hooggantoota siyaasaa Oromoo jechaa turanii. Hello nan dhagaa itti fufa. Hello. Nagaami. Nagaadha. Mee waan haasaa jirru kanatti itti fufa. Jawaar Mohammadii fi uummanni hidhamee kan akka ba'utti. Hello nan dhagaa. Hayyee. Dhageessaami. Jawaarii fi namtoonni akka baanitti qabsoo keenyatti fufnaa. Hayyee. Magaalaa Wadaa irraa hin dabbole. Hayyee. Mee magaalaa Wadaa iddoo qabsoon itti finiine keessa duraanis itti finiine ammas immoo mormiin kuni mormii 12 kanatti finiinaa jiru achi haala jiru sirriitti akkamitti qeerroon mormii attamiitu jira kana biraan immoo qeerroo Oromoo fi uummata Oromoo naannoo biraatiif jiraniifis ergaa qabdu nasumaan dabarsi.
rakkoon jajjabduu jira arraa kana ilaa manatti nama fuudhaniiti uleedhaa fi ulee isaanii gurguddoo sanii uummata tumu jiranii. Arraan kana nama dila guuru jiran. Haanis kaleedha xiqqitiidhaan lafa baadiyyaa hunda deemaniiti nama guuru jiran. Rakkoo jajjabduu ho'isu jira. Kanaafuu uummata hundaafuu wanni daawuu barbaadu. Karaa hundaanuu akka manatti hin deebine akka Jawaar kana hatattaamatti baasuun fa'a. Kanaan dhaamaaf. Mee Jawaarii fi hidhamtoonni siyaasaa biroo qeerroo Oromootiif maali yeroo kana Jawaar Mohaammed mana hidhaa kana turunsa qeerroon akkamitti maaltu itti dhaga'ama? Wallahi hedduu gaddasaa hedduun dhageemu jira. Dilana tuwaa dilana silaa turuu qabu. Wanni silaa kanatti waan silaa hatattaamatti dafee ba'uu qabu. Saniifuu manatti kan deebine namuutu hanga Jawaarii fi hidhamtoota kana baafnutti ol deebi'uu hin qabnu manatti. Kanumaan dhaamaa bakka. Gaariidha. Egaa silas akkuman gabaasa Oromiyaa iddoo adda addaatti walitti qabeessinii dhiyeessetti mana keessa teenyes du'uun erganoollee falmannee du'uun kabaja kan jedhutu jira. Hello. Sin dhagaa itti fufi. Godina Harargee lixaa magaalaa Asaboot irraa isin wala jira. Hayyee. Arraan tana namoota qeerroo jajjabduu sadiitu nurraa wareegame. Hayyee. Saniifuu haalaan gadda jabaasa jirra. Rasaasni arraan tana magaalaa Asaboot keessatti magaalaa Asaboot dirree lolaa fakkaatti. Mootummaan gabroomsaan kun uummata keenya ari'uudhaan kaan bishaan gaanaqee uummata hedduu daa'ima xixiqqaa qacalee waggaa 5 waggaa 6 miila keessadhaan isnaayipariidhaan. Mee mootummaan gaaffii mirgaa sin gaafattanii fi deebii akkasii kennuun jidduutti egaa neetwoorkidha harka citee natti fakkaata. Amma immoo namni biraa seenaa jira. Hello. Nan dhagaa itti fufa. Hello. Nagaamu. Egaa qeerroon Oromoo hedduu kan jedhaa jiranii. Hello. Hayyee. Ani Finfinnee irraa bilbila. Hayyee magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee irraa. Magaalaa guddoo Oromiyaa asuma maga nagaan baakatillee jedha. Hayyee galatoon. Amma maaltu jira sitti fakkaata qabsoo keenya keessatti amma ijoolleen akkaataa karoorfameen iddoo adda addaati. Karaalee darbanii hin cufu. Garuu akka dura qabsoo akka dura uummata irratti qabsaa'aa turetti akkanatti miti fakkeenyaa fi halkan fa'aa ba'anii cufanii karaa akka konkolaataan hin darbine gochuu yoo hin dandeenye ammuma kana gadi ba'anii dhagaa tokko lama kaanii deebi'anii akka cufaatti ta'uutu hin ta'in ergii jalqabneetii hanga dhumaatti irratti ciccinii halkanis ta'u sa'aatii 7 6tti samma yeroo duraa san karaa cufamaa ture naannoo Burraayyuun ture yeroo sanii karaa keessaallee ta'e konkolaataan karaa inni ba'u sanaa gad ba'anii dhufanii achirratti eeguudha konkolaataa achiin darbu. Baadiyyaa keessa soo ta'e muka irratti geessuudhaanii guyyaadhaan kan ta'u qabaatu malee kuni har'a jalqabnee boriyoo bananii itti dhiifnee biraa deemanatu hin ta'in akkanatti yoo duukaa buunee intinii taanee bu'aa buusuu dandeenya. Akka jalqabaatti garuu har'a Finfinnee keessaa baay'ee konkolaataan hin deemaa sirumallee garuu naannoo Oromiyaa irraati naannoo Finfinneeti
odeeffannoon dhaga'ee ganama cufaa ture bakka hedduuti. Galgala biyyaa gara sa'aatii 3-4tti immoo babbanamee konkolaataan darbaa ture waan akkasii waan jiruufi halkanillee itti deebinee hanga hidhamtoota siyaasaa Oromoo hunda mana hidhaati baafnutti qabsoo irratti cichuu qabaannaa jechuudha. Nama 2-3 gadi baanee wareegnee deebinee manatti deebina yoo ta'e ammas kun qabsoo miti jechuudha. Ammallee nu laaffisaa deemu namoota har'aaf kaleessa qabsaa turan immoo ammas immoo mana hidhaatti guuru waan ta'eefi qabsoo akka jalqabneenii hanga galmaan geenyutti yoo itti deemnee gaariidhaan jedha. Jalqabbiin jiru garuu baay'ee nama jajjabeessa baay'ee gaariidha. Hedduu galatoomii Oromiyaarraa mee warra Finfinnee otoo hin deemin na dhageessaa? Dhagaan jira. Qeerroon ibsa dabalataan baase keessatti kan gadi jabeessee dubbate naannoo Finfinnee kana karaa karra 5 jiraniin hudhanii qabuun murteessaadha kan jedhudha. Mee warri Finfinnee keessa jirtan kana attamitti ilaaltu qeerroo Oromoo naannoo Finfinnee kana jiru fisachmaan dhaamsa akka dabarsituuf. Ani amma kanan jedhudha amma guyyaa miti amma kan karaan cufamu halkan cufanii eeggachuudhaan halkan kan cufamuu qabaatu. Maaliif poolisiin illee asiifachi deddeebi'aa jirti. Namoonni basaasonni tokkollee uummata keessa deddeebi'aa waan jiraniif halkan karaa sirriitti yoo cufanii bakka hedduutti jechuudha. Bakka tokko lamatti odoo hin taane bakka hedduutti yoo karaan sirriitti cufame amma fakkeenyaaf yeroo darbe burraayyuun yeroo cufamu kattaati kaasee hanga maaramiitti kaasee hanga kiillaatti kan cufamu karaan bakka hundaatti jechuudha. Bakka tokko lamatu hin ta'in saayimultiineeslii bakka hunda. Ayyee addaan citee telefoonni isaati. Hello. Oh, nagamu. Hin dhaga'ama itti fufi. Hello. 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 Hin dhaga'ama itti fufi. Amma qabsoon amma itti jiru kun akkanumatti yaatti fufuu jennamti amma edaa singallee ilaa ammaa kanaan jirra. Ni dhaga'amaami? Dhaga'ama itti fufi. Ganda baargelleetii irraa itti dawalee dirree dawaa. Hojii bakka wallaahi nuti akkanii guyyaa bakka akkuma bakka egaa irrafne amma jirra waraanni akkuma nu jira. Baay'ee nu rukutaa jiran. Saniifuu Jawaar keenya hanga nu goonuti irrafne. Qabsoon keenya dhaabbatu akkumatti fufa. Naannoo dirree dawarraa turamu godhaa jiran. Hayyee simaddiis namni biraa jira miti. Hello. Addaan citee. Egaa. Hello. Sababa neetwoorkiitiin namni biyya keessaa namoonni hedduu yaalii godhaati jiru natti mul'ata. Garuu sababa neetwoorkiitiin kan addaan citaa jiru. Hello. Egaa akkuma ammaa dhagaa turtanii qeerroowwan hedduu kan jedhanii keessattuu akka diina hin saaxilamnes karaan akka hello. 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 Inni dhaga'ama karaan rakkinni neetwoorkii akka jiru naa gala sababa sanaan namni hedduu kan rakkataati jiru. Egaa hello na dhageessu? Hello. Itti fufame. Kam jirtu? Fayyaadha akkam? Sagaleen keen ciccitaa mee itti fufi? Har'as rakkina neetwoorkiiti kan jiru.
egaa warri seenanii amma dubbatanitti waan namoonni kana dura dubbatanii waan isaan jedhaniin sin dhageessisa. Warri namni tokko seenee yoo ba'u oona dhageessee itti fufi yookaan anatti itti fufa. Egaa qeerroon Oromoo waan har'a ta'etti gammachuu guddaa akka qabanidha. Akkuma sila gabaasarraa anis dubbisee haala gaariidhaan jalqabbiinsaa haala gaariidha. Jajjabaatee itti fufuutu irra jiraata. Keessumaayyuu yeroo Jawaarri kan qeerroo hoogganaati ture keessattuu karaa qabsiisuu irratti gahee guddaa taphatee hiinee jedhanitti qeerroon tarkaanfii akkasii fudhachuun hello kam nagame nagaa akkami ayyaadha Abdii Sufiin Jaamaa magaalaa Haramaarraa. Hayyee magaalaa Haramaarraa itti fufi. Oolmaan guyyaa irraa bareedaadha. Hayyee. Silaa akkaataa haalata biittee irra jirtutti. Hayyee. Hello. Silaa akkaataa hayyoota Oromooti wajjin miidiyaa irratti waliin mari'annetti. Hayyee mee walumaa galatti Harammayaa keessatti qabsoon maal fakkaatti dargaggoota naannoo birootii fi kan naannoo keessanii sana ergaa maal qabdaa uummata Oromooti maal qabdaa har'a jalqabame kana sadarkaa maalirra jira kana walitti cuunfite nama hedduutu nu eegaa jira itti fufi. Hello, dhagaan jira itti fufi. Egaa bilbila Itoophiyaati yeroo baay'ee sababa neetwoorkiti biyya achi. Hello, dhagaa itti fufi. Hello. Egaa biyya fagootti as biyya alaatti dhiisatee achuma keessattuu neetwoorkiin biyyuma keessattuu hedduu nama rakkisa. Namoonni hedduu biyya magaalaa irraa akka ta'an bilbilee. Hayyee. Hello. Itti fufi nan dhagaa. Hayyee magaalaa irraa keessatti. Hayyee. Akka maletti. Dorotaa jira akka maletti beekte. Magaalaa irraa keessatti akka maletti ammaan ta'a waraanni magaalaa keessa yaa'ee nama tumaa jira nama kana hunda dhahaa jiranii. Qabsoon keenya akkuma kanaan itti fufuu qabdudha. Iddoo deebi'uun qabdu Jawaarii fi Baqqalaa Garbaan jiranitti. Hayyee. Hello, mee isin gaafii mirgaa gaafattanii waraanni yeroo magaalaa keessan keessa akkanatti yaa'u kun maal agarsiisa? Kun immoo qabsoorraa waraanni akkasitti dhangalaasuun qabsoorraa qeerroo duubatti deebisa? Gara telefoonatti siqii hello. Hello akkuma Oromiyaa iddoo garaagara. Hello nan dhagaa itti fufi. Ni dhageessaa? Hello itti fufi nan dhagaa itti fufi. Dhaamsaa tattamaa tokko qabna qeerroo hawwadaa irraayi. Hayyee. Waa'ee jimaa kana wal qabatee waan dhaamsanuu dabarsuu qabdan isin beeksifna. Hayyee itti fufi. Hello itti fufi si dhagaan jira itti fufi.
Egaa sababa adda addaati keessattuu sababa neetwoorkiitiin telefoonni biyya keessaa citaati jira. Nama hedduu kan hiriira galee jiru. Hello. Hello, kam beere. Fayyaadha akkami? Fayyaa baga gaarii mootii sibaas. Hayyee hedduu galatoomi. Mee hiriira yookiin mormii Oromoo 12 kana mee waan jiru nutti himi injifannoon argame akkasumas qabsoo kana fuulduratti finiinsuudhaaf maaltu godhamuutu irra jira kana itti fufi. Sagaleen isaan jijjitaa sababa neetwoorkiiti egaa neetwoorkiin Itoophiyaa kanaaf beekamaadha. Hello. 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 Nannaga itti fufa. Itti fufi. Hello. Hello. Indagama. Nagama itti fufi. Godina Baalee Bahaa magaalaa Malkaa irraa dawwala. Hayyee. Haalli amma magaalaa irraa jirtu haala sodaachisaadha. Waraana poolisii Oromiyaa humna addaa ta'a amma leenjisantu uummata dhaanaa jira. Hayyee. Mana keessa jirraa beektaa bakka mana keessa seennee mana keessa jirutti illee mana dhufanii qabsanii mana keessa uummata guuraa jiran. Hayyee. Amma haala sodaachisa jiraati waan addisiin qabnu kanuma isiniin jechuu barbaanne. Galatoom mee na dhageessa? Okay, baay'ee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya. Hello. 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 Si dhagaan jiraatte fufi. Hello. Hello. Nan dhagaatte fufi. Hello. Nageessu. Nageessu. Hello. Okay. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya egaa yeroo ammaa kanatti amma dandeenyetti warra biyya keessattii fi carraa kennaa jirra. Warra